Makaba kanuma kan furol kullu waqa tokkotti namanna duraan dursa ummanni keenya biyya kana keessatti argamtaniif biyya alaatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu isiniin jedha kanattaan Suudaan ani Abbaasi godina Qellem Wallaggaa Baayyaasuun jedhama egaa guyyaan irraa saddoo tokkotti reessi ummanni keenya Oromoo gara Oromiyaa lixaarra jiru reessa jedha ummanni keenya Oromoo gara baha kaaba kibbarra jiru gara kanatti immoo irreecha jedha waan wal dhabuun qabu jecha qubee afaaniiti malee irreechis tokkuma waan ta'eef baga reessa kanaan isin ga'ee jechuun barbaada hundumti keessanii kanattaan Suudaan akkuma nagaafattee nusin dhageenya yeroo tokko miidiyaa kana waan hordofnuuf waan ilaalluuf irreessi akkuma dursattis dubbatanii irreessi waaqa tolfamaadha ndom keessuma Paappaasiin tokko yeroo darbeen beektu waa'ee irreessaa kana ummanni keenya gara boodaatti deebi'ee waggoota kumaan fuuldura kan ture ndom ragaan ba'uun isaanii waan guddaadha irreessi waggaa kumaan fuuldura turuusaa ragaan ba'uun isaanii waan guddaadha ummanni kun yeroo isaa eeggate immoo kan isaan deebi'aa fi warra diina isaa ta'aniin yoo badellee ummanni Oromoo yerootti namni akka ammaa kanatti daandiitti waaqayyoon beekullee hin qabne bakka bishaanii yeroo dhaqu waaqa bishaan kana uumtee jedheeti malee bishaan kana jedhee waan waaqeffatee yookaan bishaan kadhate hin beennu hin jirusi አዳን ኩን ዮካን አዴምስ ኩኒ የክርስቶስ የማዳን እንቅፋት ነው የሮሳን ጀደን ነገኝ ጉፈናዳ ፈይሱ ክርስቶስ ይፊ እንን ፈይሴ ጉፈናዳ አይደን ቢሻን በረዴሙን ጉፈናምት ክርስቶስ ቶ ቢሻን በረዴሙን ጉፈናዳ ተኤ ገረ ቤተ ሰይዳን ነቁቱሬ ገረ ዮርዳኖስን ነቁቱሬ ቢሻን ብራ አዴሙን በካ ቢሻን ብራ ወንት ጅሩ ዋቀዩ ቢሻን ከን bishaya incinne yaa'e numne saadu faafi sagaa kan hin beekamne bishaan numa yaa erga dhalanne lafanni ga'uun beekamu kun humna waaqayyo ibsa waaqayyo ati bishaan isa akkasitti yaa'e hincinne hingo gan jedhamne kan hundumaa uumuu keetiif ati waaqayyo jabaadha ndum yeroo dhaqani yaa waaqayyo gaafa jedhani maqaa waaqayyootiin gurraacha garagaraba tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa jedhuun kuni mana keenya keessattis akka mana amantaa ortodoksiitti maqaan waaqayyoo jechuurraa maqaa baay'eedha waamama waaqayyoon gaafa kadhannu Iyesuus Kiristoos Amaanu'eel baay'eedha akkasittiin kunechuun iddoo tokkotti kan biraadhaan maqaa waaqummaa isaa maqaa baay'ee tokko ta'e maqaan isaa dhibba baay'eedha akka jedhee waaqeffata yookaan kadhata Oromooni kanaaf fayyisuu Kiristoositti waan gufuu ta'uuf hin qabu waan gufuu ta'es hin qabu jibbarraa kan hafe yoo jibbanirraa kan hafe jibban immoo jibbanii madhiisu malee waan godhanis hin qaban jennee mattamanna ani akka fakkeenyaatti yeroo dhiyoo bara 2015tti hora Finfinnee dhaqeen ture hora Finfinneetti dhannee abboota keenya wajjin bakka itti reeffatan dhannee wanta addaan jiru abbootiin gadaa gaafa kadhatan waamanii waan waaqayyo godhe waan waaqayyo ganna kana keessa nama dabarse akka inni nama dabarse ammammoo bona dhufu kanaaf waaqayyo akka nu eegu yeroo saatti inni ganni darbe yeroo saatti immoo bonni nu dhufe eebbaan akka itti nu ce'u kan jedhu irraa kana fi wanti biraa hin jiru namoonni dogongoranii wangeelaa wajjin akka inni wal dhiitu yookaan immoo akka inni wal faalleessu takka kan hubatan ammallee tu dhiisanii gaarummaa qaba kun tokkummaa Oromooti waan biraan qabu tokkummaa keenya yoo jibban jibburraa ala tokkummaa Oromoo lafatti mul'atudha akka fakkeenyaatti Oromoo Ortodoksiin
bataskaanatti argama yoo waaqeffachuuf ta'e. Pheenxeen walumaa gala Pirotestaantiin mana waldaalee amantaa isaaniitti argamu. Kun mana amantaa yoo akka itti ilaalle jechuudha. Musliimni abbootiin keenya haadhonni keenya hundumtuu lafa isaaniitti argaman masgida. Kun rabbi isaanii kadhachuudhaafidha. Yeroo jennu waaqayyo jechuun rabbi jechuun waaqayyo jechuudha akka itti beenna waan ta'eef garuu inni tokkummaa keenya nu cimsu bakka irreessaatti Oromoo Ortodoksiinis kan biraan illee namni kam iddoo kamiin hadhaabbatu bakka sanatti wal argee walii waaqayyo isa qofaatti galateeffatu tokkummaadhaan immoo iddoon itti galateeffatudha waaqayyo isaa akka itti waan hubannuuf kanaaf baga kanaan isin ga'ee keessumaa horaa Finfinnee horaa Arsadee Bishooftuu ateetee malkaa ateetee natti fakkaataa asii Gafarsaa isa dursee garuu Amboottis uummanni keenya argee walitti qabamee waaqayyoon galateeffateera bakka irreessaatti argameera bagattiin isin ga'e jechuun barbaada. Isa dhufuun immoo hunda keenyatti nu haga waliin akka iddoo sanatti argamne waliin irreeffannee waaqayyoon galateeffannu jedheen ergaa kollee dabarsaa isinis akka ittiin waaqayyoon nuuf kadhattu.